siin jechuun beekta. Kan kabiraallee hin jira. Garuu anarra dammoo si barbaachisaa sitti fayyadama. So ummadaallee mari'annee ummanni illee ishii jedhanii jiranii ati maal jetta si haa kenninu fudhadhu. Oi, ai difama. Ani wallahi ga akkuma sinjeni beetami dhugaadha gisee meeqa kauntii kana fudhadhu itti arramu uummata irratti hanjichi jirta. Ani maaliif ni beektaa dhugaadha biyya tana kophaan jira akkuma teetteetti miidiyaa kana ittuma dabbaramuuf akkumatti baqa. Tuma uummata waliin konfilii taphachuudhaaf yani faamilii ndawam asirratti irratti bashannana gisee hedduu jechuudha yeroo kiyya asirratti dabarsan kan biyya baqaa keessa jirutti garuu waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate wanta naan sin jechuudha ani waan ati naan jettu si dhaga'uu baatu didee osoo hin ta'in waan ati jettu diduu osoo hin ta'in hin barbaadu maaliif jennaani ammallee numa gubanii suma harkaa taa'u akkaawuntii miiliyoona takkaaf tuqaa tokko gubatee kunis akka deebi'ee gubatu hin barbaadu amma kana booda ani kanumaan fayyadamaa duraanis lakkoomsaa tokko ta'e malee namni na hordofu jira ammallee mana banadhee nama 1,000 nama 700 akkuma duraan namni na laalutti na laala viidiyoon keessa akkasuma laalama wanta akka wanti irratti tokko hin jiru lakkoomsumaatu badee malee hawaasni Kamileena qabu fi aniin dhibba amma 50 qabu waluma qixa wanta kan jiru jechuudha lakkoomsuma malee yoo lakkoomsi adda ta'e malee jechuudha. Kanaafu osoo arra namni 2-3 na laalu ta'e jiraate viidiyoon aan poost godhu vaayiraal hin qabne jiraate kan keen fudhadha garuu wanti kan keen fudhadhu hin jiru. Kanaafu wallahi ibsaa akka jechuun naayidoonnaati nama anaaf waa hundaa ana caala siitu gaddee dhugaa rabbi an gammachuu qaba humaan itti hin dhagaamne wallaahi galatoomaa hundi keessanuu kanumaan fayyadama jechuu barbaada ibsa. Shukran. Laal ummata waliin haasaa turre beektaa argoree finaallee itti meera haala jiru keessatti himaa ture. So hizbiin illee akkati fudhattuu fedhameedha. Akkati fayyadamtu fedha dhugaa dubbachuuf nama hojii mataa kiyyaa qabu yeroo na dabbare bichaa dhufee asirraa uummata waliin taphadhee golfee irraa deema malee faayidaa akkasuma raawwannan faayidaa asirraa argadhu gillii kiyyatti faayidaa dhuunfaa irraa argadhu wayitu hin jiru beektaa. Ati dammoo kophaadha. Narra si fayyada. Jastinni jira miti. Miiliyoona geettee miiliyoona gad deebitee hardaa fooloo agaisanii wayita xiqqoo hamileen illee hin jira. So dammoo kanumaaf anarra si barbaachisa kan jedhuuf uummanni kun isaa fudhattu kenniif jechaa turan beektaa. Silaa itti yaaddee fudhattee irra natti tola waan kana maakita. Wallahi ibsa waan ateetu wanta ateetu hundaa nama si dhaga'uuni beekta wanta kasin diddu jechuun jiru kiyyatti wanta hin taane yoo ta'e illee waliin mari'anneetuma dhiisii kun gaarii miti waliin jenna malee sin diddu ni beekta garuu kana dhiifama hin fudhadhu wallahi laazim maaliif jenna bakka humaa rakkoon qabu ani kunillee deebii akka gubutu hin barbaadu atummaan kana qabadhuti deemi ati abbaa mana kiyyaa so ati miiliyoona takkaaf tuqaa 2 qabaachuun na gammachiisa. Ana bira akka dhufuun barbaadu dhugaa rabbii awaan dubbadhu wallaalee kanumaan fayyadamaa dhiisi. Ana amma fooloolee naa tolchaa gubatee akkaawuntii keejee wanti poost godhe ilaa ammaatu hin jiru. So namninis maqaa kiyyaan rakkoon nama maqaa kiyyaa banatee hedduutu namni illee na dhabaa jira waan ta'eef rakkoon hin jiru bakka ibsa. Sakkii. Ani yaada makkana jetti kun beekani keessaa illee karadhee tokko kan didde
gubatullee yaa rakkoon hin jiru beektaa. Waan nan jaalala namaa qabaachuudha. Haga saba keetiif faayidaa qabaattee waan gaarii haga hojjettetti uummata keetiif sagalee taatee bakka sirraa hin fokkonne bakka sirraa fokkootu yoo hin dhaabatin waan nan fooloo miti. Dhugaa dubbachuudhaaf fooloo miti. Nama qabaachuudha. Jaalala kana kana ammoo qallaalitti ilaaluu miti. Namni yooti waan gaariin hojjetin nama gaariin ta'in lafumaa ka'ee sin jaalatu. Waanumatti waan gaarii hojjettuuf waanumatti waan namni sirraa fudhatu tokko dalagduuf bakka qaampiin dhaabbanneef miskiina bira dhaabattu nama hedduu bira dhaabataa turte. Namoonni sunis namoota silaa hardhaa meetu jedhanii dubbisanii namootaas bahee dhagaasii ba'uu danda'u hedduutu jira. Garuu immoo namaaf gaarima yaadati. Sikalee gorsa kiyyaa namaaf gaarima yaadii garuu nama irraa gaarii hin eegine gaarii dalagde immoo rabbii irraa waan gaarii rabbiif jecha godhii deebii ammoo rabbi warraa eeggatta. Santu caalaa irra guddooni tana maarata rabbiitu caala. Rabbiif jecha miskiina gara gaariini. Nama hedduu barbaada dhugaa dubbachuuf silaami fooloo miliyoona sun jiraate tiktaakiin sun jiraate guyyaarraa nama hedduu bira dhufa. Yoo hinaafama ta'ee soofaa kijima jedhan hin beeku. Nun garuu warri ijaan arginu waa hedduu arganaa. Namoota si bira dhufee gargaaraa turtee nama dhukkubsatee nama hedduu haga nama tokko akka ilmaatti fudhattee bakka wayiitiin ga'utti akka namni sun jabaatee deemutti godhuutu akka ta'e jechuufi galee. So namni keenya ammoo gaarii atiin ilmi namaa jechuun gaarii atiin kuma dalagde dhiisee badii ati takkaan hojjetteen si gammataa si tilmaama sirraa haasa'a. Kanaafuu waanuma kamuu waan gootu irratti kafaltii rabbiirraa eeggadhu malee namarraan hin gatini. Kanuma siidhaa maana akka mataa kiyyaatti erga diddeemumaa hin jennu kaasilaa warra waan biraan jennu warra kanatti gammadus warra baga jedhus waan biraa sun taane si yoo dassi jedhe namni tokko kana si yoo si gammachiise baga dassi jedhe siin jedhaan illee kun garaa. Yoo keessi kan kee dassi jedhee mirqaana qabaatu ta'e namni sun ante mukaan dassaale wandimee. Waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate addunyaa kanarratti taafteetu guddoodha. Takutteefis alhamdulillah taafteefis alhamdulillah jedhama. Namni jiruu keessatti namni rakkatee kufee ka'uun bakka itti kufanitti hafuudhaatu baddu malee bakka irraa kufanii ka'uun jabummaadha. Kun immoo tiktookii miila takkaaf tuqaa takka jechuun tuqaa lama jechuun namni anaaf waan guddaadha silaa hojiilee guddaa waa